ajaban 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 سينامي الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمه فارون كربي كناتي ربي تولو نورتي ولي جنكا ميسينا نعم سلاما نغافت دامي سلاما جتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ربي بركة سيني هاقول واني فاجتن كيس بركة ربي سيني هاكاو نما أكنمتي والأرقى وليف قمد ربي نهاتايس والأرقمانو بريدا برا والأرقمانو بريدا ولمارغاني توليبي كان سيناني صوبهانيو بريدا برا ربي سينها جالتو سينا بريدو تكنك akka amala kennaa waa'ee fannu didaa jiranatti fakkaata seenaa bareedduu wayii qaba kure seenaa ilmoo amma nu jallatte jettanii tana ilmi nu jallatee jettan ilmi akka itti namatti jallatu ni ilaaltan abbatu ilma jallate moo ilmatu abbat dabe akka itti haati ilmoo ufii diin kennattu akka itti barsiifattee waa guddaa irra geeffatte seenaa bareedduu wayii dubbanname sanitti dabruun dura obboleeyyan kiyyaa boleessi keenna tokko salaata irraa waa'ee salaama irraa ni gaafatee salaama baafachuun waajiba moo sunnaa je'e salaamni afaaniin dubbatuun rukniidha afaaniin dubbatuun assalaamu alaykum wa rahmatullahi jechuun rukni wayta salaama baafatan salaata keessa salaam gamana laaluun sunnaadha gamana laaluun sunnaadha namtichi tokko ogguun salaama baafatu osoo awwala mirga dhiisee bitatti salaammate bitatti assalaam alaykum jedhee eegana mirgatti assalaam alaykum jedhee fasalaatuhu sahih salaan isaa sahiyya maaliif jennaan gamana laaluun sunna afaaniin dubbatutu laalama afaaniin dubbatutu arkaana salaamu alaykum rahmatullahi osoo namtichi tokko osoo salaatu akkanumatti taa'ee osoo gamanan jedhin salaamu alaykum rahmatullahi salaamu alaykum rahmatullahi osoo jedhe salaan isaa sahiyya taati osoo gamanan laalin laakiin osoo salaamu alaykum osoo hin jedhin kanuma osoo jedhe salaanni hin jirtu maaliifu salaamu alaykum rahmatullahi wabarakaatu afaaniin hin jenne sinii galeyam sinii gala fakkaataa afaaniin dubbatutu rukniidha gamana laaluun sunnaadha naam akkasii seenaa bareedduu wayii qabadheetiniin dhufee akkaataa haati ilma ofii itti guddifte mukkure nama wayiitu jira je'an gadaa taabi'aa kana keessaa nama wayiitu jira je'an rabii binu ziyaad alhaaris namni jedhamu kun mootii wayiiti je'an zamana san keessatti kuraasaan biyya jedhamtu irratti mootii je'an biyya siijistaan jedhamu hin banna jedhanii wataaddara hedduu walitti qabe je'an achiin laga ammalleetiniin laga wayiitu jira laga san ceenee gara turkii gara chaayinaa deemna je'eetiniin wataaddara walitti qabe je'an sinii galaami wataaddara walitti qabe je'an mukure eegana ammoo innin kun gabra wayii qaba je'an farruuk nama jedhamu qaba je'an farruukiin kun akka malee jegna je'an wataaddara isaa kana keessaa jegna je'an sanuu gabra isaati deemanii biyya sanillee bananii laga sanillee ammallee ce'anii biyya chaayinaa turkii jedhamtu kanatti achi ce'an je'an ogguma kana waan biyya cabsanii irra oolan kana walii qabanii boojuu je'anii walii qaban je'an mukkure ogguu waliin qaban kana mootichi kun maal godhe ummata mararra qoodee je'an qoodee jennaan
farruukii kanallee waamee je'an gabra ofii kana akka inni itti lola san keessatti loleetiin hin je'e ni beeka jegna ta'uu isaa argee maarree ati boojuu tanallee kenneefi boojuu tanallee tiniin kenneet gabrummaa kanallee hataqee je'an ati bilisa amma booda bilisa je'ee gadhiise je'an hin gammadee je'an boojuu argate tanaa fi bilisummaa argate tanaan farruukiin kun hin gammadee je'an akka malee xiqqoon turre je'an mootichi waggaa 2 taa'ee achirraa du'e je'an eeganaa farruukiin kun ummata kana qabatee tiniin galee je'an eegana gara madiinaa deebi'ee je'an mukkuree madiinaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ogguun madiinaa galuu kana madiinaa aanaa wayiituun qabu biyyi isaa achi miti maal jettameesh gosa wayiituun qabu ufii duniyaa wayiita boojuu keessaa argate harkaa qaba marree madiinaa tana taa'uu qaba biyyoo biyya nabiyaa taa'uu qaba jedhe uflaalee wayita jedhu dargaggoome ilma waggaa 33ti fuutillee na barbaachifti jedhe qaallichi maal jedhe nam fuutillee na barbaachifti jedhe niyyuu 33 tana kutaa jirraa bara kutaa jirraa bara jaran maal jettamee jira fuute jedhe abo fuutillee nu barbaachifte jedhe maal goonaree birrii qabnu tana madiinatti mana habitannu lafa wayii bitate qaallichi kaaree 200 jaartii wayii bareeda argatee ta asliin isii bareeda ta collee collummaa qabdu ta diin qabdu wayii ta warri diinii ta zariin isii diinii ta isiin diinii laaleetiniin fuudhee je'am farruuk fuudhee farruuk ogguun fuudhu kanaa waliin ta'anii ogguma je'an aguma baatii afurii wayii kana waliin ta'aa je'an guree garaa nama nyaata ta'anii jiruu gaarii jiraatan je'an aboo ka gaarii ilmillee hin argamee je'an xiqqoon ulfooytee je'an jaartiin ulfa kanatti gammadee je'an farruukiin kun gammadee je'an eegana maal je'an mucaa ani manaa baargee jira mucaa kana ulfaati ulfooyte kana mucaan kiyya kun yoo dhalate yookaa akkuma ani idmee kiyya kana jihaadatti fixe karaa rabbii keessatti jihaada naa deemu yookaan ammoo ilmii rabbii baratee masjida nabii kana keessatti ilmii baratee ilmii ummata barsiisu kana lamaan irraa qullaan ta'u mucaa kiyya kun jedhe aatillee ni kolfite inni illee kolfan jedhe eeganaa oduu wayii dhuftee jedhan madiinaa dhufuun maali oduun biyyi madiinaa kanaa buqqa'ee biyya daawwatti nama waamu olii gadi deemaa jira maal taana akkama nuti rabbiin nuu tolee sooshaal miidiyaadhaan nama waamaa jirra biyyi duraaniin deemte gaala yaabbattee deemte daawwa waamna jettee karaa dheeraa sooshaal miidiyaan hin jiru ummanni ka'e ummanni madiinaa nabi'a alayhi salaatu wassalaam ka'e daawwaa deemna jee aboo gariin jihaada deemna jee aboo gariin biyyiti gariin hin baramne kufrii keessa jirti jihaada deemna jee aboo gariinoo ummata daawwatti deemna jee aboo Anje farruukiin argite ummata kanarraa nafnu je'e nulle hinafnu nulle daawwatti waamna jihaada rabbii deemna je'e ka'ee jedhan osoo jaartiin hin ta'iniif ulfa isiin garaa qabdu kanaan ani marree deemaa jira daawwaa deemaa jira takka jihaada deemaa jira alannaa gootu diinaara wayii qaba diinaara 30,000 qaba sibira haateettu diinaarri 30,000 tunillee amaana waan igdii wayii yoo itti argatte ittiin naggaati waan tirfii argatte san keessaa qallaba keessan haa taatu haga angaafa galuutitti na jalaan tuqin je'en ajalaan tuqinii haga angaafa galuutitti jalaa waa tirfeessiif qallabaa malee je'en waan jetteen jaartiin ilmuma kee haguma dhalatullee dheeytu zarii keessaan qabdu aanaas keessaan qabdu maqama baafteefi hin deemtu maqaa baafteefi bakka kee haa bu'u madiinaa kana keessatti ummanni haa beeku maqama baafteefi hin deemtu maaliin nu dhiiftaree jetteen xiqqoorraa fagaatee jedhan imimmaan boo'ee rabbii fi rasuula rabbiititti si dhiise rabbiin qabdan jeen rabbitti si dhiise ani rabbitti si dhiise jee farruuk eega rabbitti nu dhiifte homaan taanu jette jaartiin illee jaartii diin qabdu homaan taan eega rabbitti nu dhiifte
deeme jedhan deemee baay'ee ture jedhan ture jedhan aboo jaartiin baay'ee eeyde jedhan akka ammaa kanaa miti osoo biyya alaatii kadhatanii jiin jaanii yookaan kadhatee biyya alaa biraa tare waggaa 3 jaalan eeydu jaartiin amma nama eeydu wallahi hiitee ka biraatti heerumte maal jettamme ishin hiikaa isaa qabadhee taa'a jettiya osoo ilma 2-3 qabdu ka biraatti heerumte xiqqoo molola wayii deeme soo jaanii waggaa 2 eeydu du'uun oolu bakka jetteetiin hin heerumte lola deeme bara osoma oduu yuun guurin tuni oduu guurtii jaartiin gaariin guyyaa maraa isa gaafattii jedhan nama karaa deemu badaa farruuk maal ta'e gariin namaa waan je'uun dhageette karaa rabbii keessa du'e jedhan gariin namaa oo aduwwiin boojitee harkaa qabdi mana aduwwii jira jedhaniin gariin lakki abboo biyya banaatumaan jira tumsi rabbii dhufaatumaan jira jedhaniin soma akkanatti murattee jedhan baay'ee turtee bakka aduun oolu ufii garaa keessa ima nut deebi'a jaarsi kiyya kun ima nut deebi'a jetti maa isiin akkana gaafattu tureetiin maanguddoo wayii dhufe jedhan isiin ilmi kun dhalatee fi ilma kana diin barsiifattee jedhan madiinaa nabii keessatti alayhi salaatu wassalaam ilmi kun nama heddurraa baratee jedhan akka Anas ibnu Maalik fa'aa irraa barate abboo akka Sa'iid bin Musayyib fa'aa irraa barate abboo nama gurguddaa kanarraa baratee ilmi baratee godhatee sheeka qubsiisan tahee jedhan aboo haal jettamme aboo imaamu Maalik fa'aa isarraa qaraatee jedhan imaamu Maalikiin ka jedhan bar madiinaa keessatti imaamu Maalikiin malee namti tokko akka fatwaan goone jedhanii bara imaamu Maalikuu isarraa qara'ee jedhan aboo mucaa dhalate kanarraa akkas takka laalaa deemee dheeratee haati qaraati kennattee jedhan quraana waytuma sana affasee jedhan waytuma usana hatii sana diidhaa affasee jedhan gurbaan guddatee haati jala deemtii jedhan sheeka jala deemtee sheeka isa qaraasisu maraa birrii inni dhiise birrii diinaara 30,000 inni dhiise kana sheekaa kenniti jedhan isiin jala deemtee eenyuun kennatte meeti ilmi kee sheeka bira jira birriin qaraasifattee makiinaa itti goote akka timirtii makiinaa itti goote kanatti akka makiinaa kontiraata fuuteef akka ammallee guyyaa keessaa baratu jettee birriin barsiifataa jirtu kana qaraatima kennattee ilma kee sheekayyuu yoo inni xiqqootu meqaata fiigaa dhufte ilmi sheen ilma kiyyatumaa jetta fiigaa dhufta sin dandayan addaan si qabanii hin danda'an siif sheeka ittuma sanbalaa galchitaati ittuma sanbalaa galchitaa bar haati gaariin waan naa gootan adaduma inni ilmii dabalatuun sheeka birrii dabaltii jedhan ujuraa gootee ammallee naa barsiisa asitti illee naa barsiisaa jettee aalima gootee jedhan gaaf kaanii jaarsi isiillee turee galee jedhan waggaa 30 turee waggaa 30 wayita karaa madiinaa keessa dhufu turree duraanii miti wallaalaatumaan dhufe jedhan maanguddoon areen isaa adii rifeensi isaa adii halkan wayita inni galu ji'a halkan ji'a lafti ji'a jedhan isaa ka huqqatee jedhan aboo karaa rabbii kana keessatti huqqatee naman fakkaatu jedhan fardi inni ittiin gale huqqatee jedhan karaa dheeraa dhufe ogguun kanaa mana ofii namnuu wallaalu dallawaa oluma seenee jedhan dallawni akkasuma jirti balballi illee qayyaramne waggaa 30 qorqorroon itti godhame akkasuma jira abbo maskootiin akkasuma jirti abbo wanni takkan qayyaramne jedhan manni abbo maaltu ijaararee abbaan biraa tare wayita kana seenee jedhan ogguun dallaa seenu Rabiiyaan kuni nama kitaaba rabbii laalaa bulu maaluma ka dallaa kiyya mana kiyya seene jeetiniin akkanatti wayita gadi laalu aynaafoodhaan jaarsa wahii seeyfii hagooggatee dhufu arge jedhan ali badaa kun amtu wayiitii dhufe kun rakkina wayiitii dhufe wanni inni seeyfii fannifatee dhufe jeetti gadi bahee jedhan utaalee akkanatti walitti qabe jedhan seeyfii bisa maa mana kiyya seente abboo halkaniin ammoo hayyama malee oddoo kiyya mana kiyya maa seentee jedheen Rabiiyaan abboo ganna dhiisi manni mana kiyya seenee jennaan mana kiyya jettaayyuu abboo seentee hattuu waan jettuu wallaaltu mana kiyya jettaayyuu amma qaaditti ol si geessa jedheen abboo warra waa poolisii warra karaa deemu kana shorxatti ol si geessina jedhe somaa jarri akkas waliin jettu warroonni ollaa dhagahanii yaa'an jedhan warroonni ollaa sautii sagalee jaraa ol fuudhama dhagahaniitiin dhufan
eeganaa jara lamaan addaan fuudhanii aboo manni kiyya aboo kiinnoo isin nan beeytanii anaa baraa farruukii baraa isin immaan guddoomeen argitanii nuqqadhee malee farruukii ma bara jecha kana jaartiin mana dhageettee gadi baate jedhan faanusa wayii qabattee wayitaa itti ibsitu farruuki ima jiidhe jedhan jaartiin jiidhe jedhan farruuki aadaa farruuk jaarsa kiyya abboo abbaa keetii jettee walitti jiganii ilmaanillee walitti jiganii imimmaan bo'anii eeganaa jaartii waliin mana gaadaa seenanii mana booroo taa'aniitiin walitti haasa'uu seenan waa'ee jihaada akkatti jihaadee akka biyya kaan itti bane itti hima waan ta'e maruu itti hima ufii isiin rifatiinsa qabdi maaliif jennaan way birrii sanna gaafataa birrii diinaara 30,000 fixxe isiin lafa oduu asiin dhageettii malee asiin rifansuurra jirti amaanaa je'ee ni biraa tare way birrii kana na gaafataa bara jetteetiin homaa hirribni qabuu dide jaan eegana xiqqoorraa inni raahaa irraa haa godhu jetteetiin inni haa garrafu jetteetiin siree garasii qopheessitee fi taa'aa bulte jedhan wayitaa immoo mu'azzinni azaanu ol ka'ee jedhan abbaan ol ka'ee jedhan rabiyaan qaata dura tareeyyu abbaa dura namalee ilii masgiidatti ba'uu imaama gandaati tare ilmi tare farruuk ammoo wayita ka'ee wadda'atee maal jedhu maan rafiin jedhee gaafate gammachuma keettu raffisuu na dhoogge gammachumaati galte kanatti ka waggaa dheeraa natti dhufte kanatu irriba na dhoogge jetti dhufii waa'ee yaada birrii santutti jira bara yaada birrii itti raffisuu dhoogge maaluma jedhee itti ma birrii tana fixe jirtu birrii lafa jirtu maal jeetti ma jetti dagana masgiida dhaqee jedhan aboo farruukiin kun ogguun masgiida dhaqu ogguu sana mootiniin rabiyyaan isaa kun biyya salaachisa jedhan galgala wal arganii malee ilma zaahiratti hin argine akkanatti hin argine bara ummata salaachisee salaatanii farruukiin kun sunnaallee salaatee eega salaatanii salaata subii irraa bayanii ilmi isaa rabiyyaan kun masjida keessatti akkuma salaatanii irraa bahaniin ummanni irra garagalee biyya hedduu dhufanii qara'an masjidni guuree alillee guurama abboo guutama abboo guutamee masjidnillee alillee guutama akkasi qara'anir eeganaa wayitaa garagalee laalu maaluma ka ummanni irratti wali qabame kun sheeytichummaan ay keessaa qaraasisu kun sagaleen isaa walirraa wali kennee ummanni wal dhageessisu kun eenyuma je'eetiniin taa'ee je'an turee namni irraa haa galuu dhiisee wayita akkas deemu ummanni hagoogee gara manaa geegessaa jira sheeka ofiin geegessanii miiree gara manaa eeganaa itti ga'uu dadhabee jennaan ummanni marsee gara manaa deemaani nama wayii kamaddii isaa jiru maal je'een namnummaan kun kami ka ilmiin isaa akkanatti namni itti deebi'eetiniin ilmi isaa caqasu eenyumaa je'ee gaafate namni nama kanan beeynen jira warra madiinaa ta'ee je'een yoo nama biyya fagoo dhufe malee eenatti mijee nanumatu biyya fagoo dhufe inniin kun rabi'aturraa iyyaaniini rabi'aa mala isaa irratti deebi'an jechuu mala isaa aalimni yoo mas'alaan takka dhibde mala isaatti deebi'an isa gaafatan kanaaf rabi'aturraa iyyaaniin rabi'aa mala namaa kennu maftee namaa kennu jechu maaliif rabi'aturraa jedhaniin je'ee gaafate ummanni yoo masalaan takka ulamaa'iin wal dhaban gara isaa deebi'anii gaafatanii kanaaf rabi'aturraa kanaaf jedhaniin jaaboo maarree maqaa isaa akkanaati naan jetti abbaa isaa homaanatti nimiin awwala maqaa ittiin himne inniin kun ka akkanaati jeen namni kun nama aalima beekaa namaati aalima madiinaan qabdu namni isa wallaaleen jiru farruukiin isaa sun ammoo waggaa 30 ture eda ammoo biyyooma isaa haasawaa bulte eda gale jedhanii abbaan qayyaani baramo farruukiin sun eda gale jedhanii rabiyyaa ilma farruuk jedhaniin jedhe abbaan ka kana dhagaye booyaatumaan gara manaa deebi'e wayita jaartii bira ga'e jaartiin maaluma taate maa bootta dubbachuu dadhabdee maaluma taate hin guddifteere ilma naa guddifteere abboo
alima naa goote abbo alima naa goote kanatu na boochiisa jetteen abbo amma fursaa argatte wayita akkana jetteen ilmi mucaa kee kanatu si gammachiisa moo ka alima ta'ee namni marti itti garagalee siyyuu imimmaan boochiise kana si gammachiisa moo ilmi baratu isaa kan namni irraa baratu si gammachiisa moo birrii 30 na bira keette santu si gammachiisa jetteen yennaan ilma kana jeen aboo al birrii 10 30 boottaati ilma kenna bakka jiru argitu nuu guddifte ilma nuu guddifte jeen marree birrii waciin sun marti isarra deebite isaan barsiifadhe jettee naati ila laawaa jettu wacii ati nakkennite san kulli gurbaa kanaan barsiifadhe jetteen yaa haadha yaa ilma yaa haadha keen abbaa keen ijoollee akkatti guddatte ergitanii tarbiyaa guddina ijoollee ergitanii akkatti haati ilma ofii guddiftu argitanii yaa ummata keenna nusaa yeroo ammaa kana maalirra jirra barumsa inni birrii ittiin nyaatu jala deemneetiniin barsiifna malee barumsa diin kana barsiisaa jirra kanamaa waa argataan hiireema waa waraqaan sartifikeetiin kennamaa fi hiireemaa kanan argatu bar ana akka heetitiin argatu ati ilma kee keessaayyuu nama laafaa laaltee gara qaraatii ergita nama yookaa ija takka qab yoo nama yookaa harka takka qab yookaa luka takka qabne gara diinii ergita kunumattuu tola deebee aqaroo malee maalitti tolan jettu kaanoo ol fageessitee lafa maratti gurgurattee yoo inni ammallee gara yuunivarsiitii ol siqe lafa maratti hin gurguranne kontiraata makiinaa jalatti hin fuune mana kiraa birrii ittiin kafalle kana bakka inni qariyaa taa'ee qara'utti takkaa waan saamunaati jettee gad ergite darasaa teenne achi jirtu san mucaan kun maal keessa jira badaa jettee badaa way beelaa yaa mucaan kun jettee maal jettameeti waan saamunaati jetteeni uffata isaa kiinnoo ji'aan too'attee mee waggamaanuu waan idaati jette uffata haa bitatu jette mee kitaaba rakkatee wanna san lafallee itti gurguradhu kitaaba itti bitadhe jette wallaahi osoo inni kitaaba dhabe jette kitaaba widdii ta'e kitaaba takkittiin birrii 50 galee jira birrii 58tu jira ka birrii 70tu jira ka birrii 30tu jira kitaab mee mucammaan kun kitaaba haa bitatu jettee gad ergite kitaaba dhabe yoo inni jedhee sitti bilbilate mee ati takkaa itti cinqamtee harreema fardama itti gurgurattee ati qotiyyoma wayii itti gurgurattee diimbar sillee bareechee ilma keellee bareechee har'allee sababaa ilma keetii ammallee ittiin atillee ittiin ol fuudhamtee mucaan keellee ol fuudhamee aakirattillee namni ol fuudhamu isa abboo namni alima sababaa isaatiin taaja uffatta guyyaa qiyaamaa taaja rabbi si uffise sababaa isaati nama timirtiidhaan taaja uffata jedhamu dhageettanii takkaa rabbiin dubbatee irra timirtii yoo ati kennatte guyyaa qiyaamaa taaja si uffata jechuu dhageette sababaa isaatiin jannata keessatti darajaan ol sii dabalama jedhan abbaa faatiin jetti jedhan darajaa kana akka ummatti as geen maalumaan ay geenne sila dalagaan teenna silaan qabnu maalumaa sadarkaa kana ay geen sababaa mucaa keessanii san timirtii barsiifattee farda itti gurgurattee qotiyyoo itti gurgurattee lafa itti gurgurattee sadarkaa mucaa keetiitiin ay geette siin haa jedhu rabbi guyyaa qiyaamaa haati laal haati kofa gaarii irraa baate laal haadha kofa gaarii irraa baate sanyii gaarii laal haadha diin beeytu laal qiimaa diin beeytu laal nuti eessa jirrame wallaahi waan argee fi'an hedduu darasaa waliinillee turee argee jira hedduu waliinillee miidhamnee jirra hedduu wansoolaa keessallee waliin bullee jirra rakkinallee arginee jirra laakiin maatii takka yoo taate malee maatii rabbi beekumsa kennee fi akka haadha tanaa yoo taate malee namni darasummaa keessan nama to'atu hin jiru nama tokko takka yoo taate malee nama rabbiin beeyse yoo taate malee hedduun namaa wallaahi hedduun namaa cittaa'ee itti cittaa'ee bar baadiyyaa gara keessatti cittaa'ee qibaatii walirraa ergifatti bar abboo qibaatii ani jettameeti waan kitaaba bitattuun dhabdee bar obsiteetiniin kitaaba namaa irraa laaltee qaraatii garii sharhii kitaabaa bitachuu dadhabee ummanni bar kitaaba walirraa fuudheetiin ergifatee laalee akkasitti diin baasaa jira bar abboo Al taate ati gariin dadhabee kitaabumaa bitachuu dadhabee moobaayila tan akkuma ta'ee bitatee moobaayila irra guuttataa bar. Moobaayila ammoo osoo baddee hin cabdi agasi achumaan kitaabni inni irratti katabame ammoo aga guyyaa qiyaamaa akkanuma isaa deema. Siillee atillee yaa ummata kiyya ka ala jirtu.
nama waa'ee kitaabaa qara'u darasaa akka kitaabaa jirtu kana hubadhu. Kitaaba bitiif waa'ee qibaatii jedhiin saamunaaf jedhiif birdilibsii jedhiin ta hansoolaa takkaan bultu jira haga ammaa wallaahi hansoolaa. Mee birdilibsi ma uffisi akka ati itti milkooytu argita birdilibsi ma wayii. Birdilibsi ma wayii ijoollee sanirra naa uffisaa jedhime. Mee qibaatii haganaa ijoollee sanii naa kennaa jedhiin iyyadhu. Saamunaa haganaa kaartoona haganaa ittiin naa miccattu jedhiin iyyadhu mee abboo. Mee gammachiisi guyyaa takka hagam gammaddi jalli waan saamunama takka yoo argatte hagam gammaddi. Hagam gammaddi ammoo hagam gammaddi bee. Mee hansoolaa jedhu uffattu sanirraa birdilibsima tokko bitii fi hagam gammaddi. Raahaa keessa rafti hagam gammaddi mee ati. Mee laaltee atiin birrii jannataan hin bitatanii. Duniyaa jannataan hin bitatanii bitattaa jirtaa rabbumaa jedhee awwoomaaf siin jedhee. Biraa tartaa. Haakimittuu baaftaa. Osoo dhibamtee iyyuu hin baaftaa. Warri keetu osoo dhibame maatiin kee osoo dhibame ammuma kinoo kuma 20-30 baaftaa. Ni'imaa of biratti ammallee hidhuu kanan beeytanii isin qananii rabbi isinirra tola oole kan of biratti hidhu. Sadaqaa bar. Shukrii galchitus ni'imaa si bira hidhaa bar. Akkana jedhi mirgatti illee jedhi bitatti illee jedhi. Sadaqaan ati kennattu kan bara abbootiin ibidda sirraa dhaamsiti guyyaa qiyaamaa. Balaa sitti deemullee sirraa deebiftii bara abboo. Hin beeytu malee ati. Ishii mee ati mee wama kanan iyyattee beeytaa takka ati. Madaa namaa beeytanii isin madaa namaa bakka jiru. Halqaa hedduutu jira bakki darasaan jirtu halqaa hedduutu jira. Yoona ammoo zikrii rabbii irra jirti kitaaba rabbii irra jirti abboo. Qaala Allahu azza wa jalla qaala rasuulullaahi bichaa jetti wanni jarri jettu kanu. Osoo jarri jiraachuu baate akka kennaa kana rabbiin badatu. Osoo jarri abboo yaa Allah jedhaachuu baatte achi. Halqaa san keessaa yaa rabbii jechuu baatte. Osoo jarri qaala rasuulullaahi jechuu baatte rabbi nuun badatu asirraa nu kaasa maal goona. Nu maal goona namni akka kennaa kun maal godha daara duniyaa tanarraa. Rabbi nuun badatu wallaahi. Daara duniyaa tanarraa nu kaasa wallaahi. Sababaa jaraati ka ammallee rabbiin ay keessa rahmata nu godhaa jiru. Sababaa isaati rabbiin karoobeetiin wanni nu facaafannellee lafaa ol deebitee nu magarteetiin hin jettu. Nuti ammootiin bakka wallaalle bakka waa buufnu wallaalle. Osoo muuziqaa weellisaa jennee qaata kaaneetiin mana hedduttuu baasaan jirtu abboo. Sargii hedduttuu baasaan jirtu abboo. Sirba garaagaraatiifuu daggafaan jirtu abboo. Bakka kanamaa wallaalta re'ati madaata namaa wallaalta quuqama kanamaa wallaalta. Ilmiin bareedda diin bareedda. Mee ati yaadime hoggaa waasii dhukkuban. Hoggaa waasii dhukkuban yookaan budaa wayiisi nyaatte. Sheeka nuu waamaa darasoota nuu waamaan jettu. Nuu darasoota nuu waamaa jettaa bar. Haftaamii akka keetii nuu waamaa jettaame yeroo san. Wayita kaan haftaamii waliin haasoyta. Wayita hoteela deemtu haftaamii waliin haasoyta. Wayita karaa dheeraa deemtu bashannanaaf haftaamii waliin waamattee dawwalatta. Gaafa si dhukkube mee haftaamii dawwaladhu kaasitti haa qara'u. Maaliif darasaa waamta? Darajaa wayii qabdi jechaa beeyta. Sadarkaa wayii nurra qabdi jechaa beeyta. Jara jalaa rabbi awwaata jechaa beeyta. Saniif waamattee nutti qara'amee jettaan. Koottaamee mana keenna du'aayii nu godhaa bahaa jettaan. Kanaaf ilaala ganaatu sadarkaan beeyta laal. Bara abboo jarri koola malaa'ikaa irra deemtii nama jarri babboo malaa'ikaan koola ofii keettee fi bara abboo ta'a. Yaa bakka kanamaa wallaalte ati bakkuma kanamaa wallaalte siin je'anii wallaallellee gariin irruma jira. Namni aaqilli beekaan irruma jira. Beekaan